waan wayiitii fi gaafii jechuudha namni dirqama narra kaahee isiniin mari'achuuf isin gaafachuuf dhufe yoo xiqqaate jechuudha guyyaa 10 yookiin 15 fi chaalenjii osoo addaan hin kutinii mana kan kee keessatti yoo nu hojjatte viidiyoo gannuu lakkifte sarpiraayizii yookiin amootuyyuu kennaa badhaasa adda ta'e qabdaa naan jedhanii kanaafuyyuu hubadhaa sirriitti dubartiin misoomni isii yookiin amootuyyuu faayummaan isii kaamettummaan isii bal'inna manaa akkasuma amootuyyuu walumaa galatti haala mijataan osoo hin ta'in bakka haala hin mijannee fi bakka akkasuma ammoo yeroo dhiphaallee ni beekamaa jechuudha. isinii galee walumaa galattuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune jirtu amattiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattanii har'a marii isiniin mari'achuuf dhufee marichillee maali hojjettanii na gaafattanii Dubaay irraa namni chaalenjii naa kenne yoo viidiyoo siin jenne kana hojjattee nu maxxansite guyyaa 15 osoo hin ifatiin osoo hin dadhabin addaan hin kutiin akkasuma immoo hordoftoota hedduu subscribe illee horattee akkasuma immoo view illee yoo horattee jette surprise yookiin kennaa siif qabnaa naan jedhanii mee maal haa jedhuuni maal jettanii isinii hin danda'a ani ni danda'a inshallah garuu isin like gochuu akkasuma immoo subscribe warrin goone subscribe gochuu ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya innis maal yoo jettanii waan baay'ee guddaa osoo hin tahin oolmaa manaa akkasuma mootuyyuu hojii mana keessaa maal akka tahe yoo hojjedhu jettanii gaafa san qabadhee isinii dhufa garuu waan baay'ee ulfaatu miti waan baasii baay'ee nama baasisiisuu miti hedduu ulfaadhu galatoomi jedhanii abbaa chaalenjicha kanaallee isin nagargaaruu dandeettanii chaalenjii kana akka mooyadhee akkasuma ammootuyyuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni kun maal naan jedhe subscribe 5,000 fiduu qabda akkasuma ammootuyyuu view bareeda viidiyooleen ati 15 tokko osoo addaan kutiin yookiin yoo xiqqaatee jedhe guyyaa 10 osoo addaan kutiin ati hojjattu laayikii gaarii fi view gaarii yoo qabaate subscribe fidee jedhe badhaasa addaa qabdaa kennaa addaa naan jedhanii baay'ee gammachiisanii kennichi kuni tarii jawaala yookiin bilbila iPhone ta'uu danda'a tarii kaameraa yookiin hawwii jireenya kiyyarratti ani wanni an hawwu waa bitachuu keessaa kaameraa ta'uu danda'a jechuun maali achi booda ani jechuun chaalenjii haganaa namni naa kenne uffata waan xiqqaa caammaa jedhee hin yaadu waan ta'eef isinii galanaa hubattan jedhee yaada. maal haa godhu isinii anaa fi isin wal hojjiin wal malee hin taanu waan ta'eef anis adda hojjechuu hin danda'u kanaaf marii fidee akkuma jirutti jechuudha akkuma mana jirutti hojii qabaarra mana oolee mana hin baane hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf viidiyoo kana namni sun na bilbilee anillee mana oolee yeroo argadhe waliin haasaa ture na bilbilee chaalenjii kana maatii hordoftoota keetiin ga'e yoo hordoftoonni kan kee ahlee wasaalee sin jedhee si jaalatee subscribe fidee akkasuma immoo like view bareedaa fidee jette atis viidiyoo guyyaa 15 yookiin 10 yoo xiqqaate osoo addaan hin kutiin hojjattee jaalatama qabaate kennaa addaa qabdaa jedhee kakatee jechuudha nama 5 irratti waadanaaf gale namni kuni hordoftoota akka keessan walitti dhufnee garuu ammootuyyuu xiqqoo nama hojii bareedaa qabu akkasuma ammootuyyuu nama yeroo baay'ee gargaaruudha hundumaafuyyuu gaafa wanni kun tahee jedhe ebalus yoo dhoksuu baate yookiin dhoksinaan jechuu baate isiniif hima mee maal haa godhu ni danda'a isin hoo dandeettanii ani gara kiyya ni danda'a wanni naan jedhan suni waan jireenya mana keenya keessatti walirraa barru akkasuma ammootuyyuu akkuma reef jalqaba mata duree irra isiniin jedhe dubartiin takka dubartoomni isii yookiin miidhaginni yookiin ammootuyyuu maal isiniin jechuu danda'a faayummaan isii bal'inaa fi haala mijataa qofa keessatti osoo hin ta'in yeroo tokko darbe haala mijanne keessatti illee bal'ina kan hin taane keessatti illee irraa hin hir'atu yookiin hin badu haga takkaan jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaade yaadan yoo isinii gale warri ammoo chaalenjii kana si wajjin jirraa guyyaarraa viidiyoo hin laalle sheer illee ni goona viidiyoon kana hoffisiisuu miti ka irraa barattanii ka isin bohaarsu ni laallaa rakkoo tokko hin qabu abshirii haadha razaan hojjedhoonaan jettanii
inshallah hojjechuuf ani qophiidha. Sa'aatii hin qabu borurraa eegaltee koomantii har'aa viidiyoo kanaa laalee jechuudha. Viidiyoo biraa ka gadhiisu jedhu dhiisee viidiyoo kana gad isinii dhiisaa jira. Koomantii biraa har'aa irraa eegalee boru itti fufa jechuudha yoo isin koomantii fi viyuun bareedaa ta'e. Hundumaafuu yoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaas kaarbiin irraa bu'aa jiraasanii fi osoo maratiin viidiyoo eegalee harkaan qabataa jira. Isin jaaladha, isin kabajaa jira kunuu maashaallah tabaarakallah intalli teessan. Kanaaf Oromoo kiyya guutuu fi gaarii qaalii hundi keessanuu iyyuu akka na jaalattan akka chaalenjii kana yookiin kennaa kana fudhadhu na bira akka dhaabattan abdiin qaba. Wanni isin na gargaartanii viidiyoo laaluu, viidiyoo namni ilaaltan sun laayikii qofa godhu, namootiin sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhu. Kanaa achi huma takkallee anummaan bichaa yoo hin ifatini kennaa saniin fudhadha. Ishi kennaa san haa dhabu yoo kennaan sun aayifoonii ta'e hoo yoo kennaan sun kaameraa ta'e hoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kanaaf inshaallah ni mooya ni danda'a jedhee yaada. Hundumaafuyyuu laayikii godhaa, koomantii jalatti si wajjin jira hojjedhu yoo jettanii namoonni hedduun afaan wal fakkaatee jedhe ni eegala.